Ashamaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii YouTube chaanaalii keenya Sabskiraayib, Laayik, Sheer gochuudhaan maatii ta'a. Hangafoota oduu dursuudhaan isin biraan gahaa. Hangafoota oduu keessaa immoo mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa fayyadamee mormii dhoorkaa jira. Amnestii Intarnaashinaal. Soomaaliyaan dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandii irratti UN'n akeekkachiifte. Amma gara bal'ina oduu qabanneetti ceenaa. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaatti gargaaramuun namoota siyaasaa beekamoo karaa nagahaan mormii dhageessifataniif gaazexeessitootatti hidhaa jira jedhe dhaabbanni mirga namaa fi falmuu Amnestii Intarnaashinaal. Dhaabbatichi ibsa har'a Guraandhala 19, 2024 baaseen kana ibse. Ibsa baase kanaan mootummaan Itoophiyaa gaafa Guraandhala 2, 2024 labsiin yeroo muddamaa ji'a 6 dura bahee dheeressuu eere. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti hammaachaa deeme hordofee naannicha mootummaan federaalaa gidduu akka seenu gaafii dhiyeesseen labsiin yeroo muddamaa labsame. Amnestii ji'oota 6 darban keessatti labsiin yeroo muddamaa akka biyyaalessaatti labsame qondaalota mootummaa fi ajaja mana murtii malee shakkamtoota to'achuu, dhoorkaa yeroo sochii iddoodhaa iddootti deemsa dhorkuu fi mirga walitti qabamuu dhorkuuf aangoo hin daangeffamne kenneeraaf jedhe. Dhaabbatichi mootummaan Itoophiyaa qabataa labsii muddamaa jedhuun mala bulchiinsota duraanii mirga bu'uuraa dhorkuu fayyadamuu dhabuu qaba jedhe. Dabaluunis Itoophiyaan naannoo Amaaraa keessatti lola keessa jirti. Naannoo Tigraay keessatti rakkoon namoomaa hamaa fi naannoo Oromiyaa keessatti ammoo rakkoo nageenyaa badatu jira. Walumaa galatti ammoo yakka raawwatamee adabbii malee hafaa jira jedhe. Hoogganaan Amnestii Intarnaashinaal waajjira Afrikaa Bahaa fi Kibba Tigraay Chaagutaahii shoorri miidiyaa fi bilisummaan dhiifama Hoogganaan Amnestii Intarnaashinaal waajjira Afrikaa Bahaa fi Kibba Tigraay Chaagutaahii shoorri miidiyaa fi bilisummaan yaada ofii ibsachuu murteessaadha jedhan. Labsiin yeroo muddamaa dheereffamuun hamma yoonaa gaazexaa Nagariitii irratti akka hin baane eeruun iftoomina dhabuun kun mirga odeeffannoo argachuu fi qajeelfama seera qabeessummaa ni sarbama. Kunis labsiin bahee akka biyyaalessaatti ta'uuf dhiisuu murteessuuf rakkisaa jedhama. Amnestiin yeroo muddamaa kana keessatti namoota siyaasaa 5 fi gaazexeessitoonni 3 to'annoo jala oolan himannaa malee mana hidhaa jiru jechuun miseensota maatii wabeeffachuun himeera. Gaafa Hagayya 4, 2023 gaafa labsiin yeroo muddamaa labsame humnooti mootummaa miseensa paarlaamaa ministeera muummee Abiyyiin qeequun beekamu obbo Kiristiyaan Taaddalaa, miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Kaasaa Tashaaggar lameenuu mana jireenyaa isaanii Finfinnee irraa to'annoo jala oolchan jedhe ibsichi.
akkasumas miseensa paarlaamaa naannoo Amaaraa obbo Yohaannis Boyyaalee gaafa hagayya 15 2023 Bahar Daarii irraa to'atamuu ministeerri nagaa obbo Taayyee Danda'aa kan guyyaa har'aa gurraandhala 19 2024 mirgi himatamuu caffee Oromiyaan irraa ka'e dabalatee yeroo muddamaa kana keessatti mootummaa qeequu isaaniin to'annoo jala oolfamuu Amnistiin ibseera. Keessumaa obbo Taayyee Danda'aan ministeera muummee Abiyyi ati nama dhiiga namaatiin taphatu ta'uu keetiin hubadhe jechuun booda to'annoo jala oolfamuu ibseera. Dabalataan yeroo labsiin yeroo muddamaa gaafa gurraandhala 2024 yeroo dheereffamu humnooti mootummaa miseensa paarlaamaa federaalaa Dr. Dassaalany Caannee to'annoo jala oolchuu himeera. Miseensoti maatii namoota to'atamanii kunneen abukaatoo isaanii illee arguu akka hin dandeenye maatiin isaanii immoo haala akkaan to'atamaa ta'e keessatti akka argaman ibsameera. Oduu biraatiin mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Somaaliyaa waliigalteen Itiyoophiyaan Somaaliilaandii waliin taasiftee labsii waraanaatti jechuun akeekkachiisan. Yaa'ii mana maree nageenyaa UN irratti Abuukar Usmaan isa mootummaan Somaaliyaa waliigalteen Itiyoophiyaa fi Somaaliilaandii walabummaa biyya sarba jedhee irra deebiin kaasaniiru. Itiyoophiyaa fi Somaaliilaandii ammajii 2024 irratti waliigaltee wal hubannoo waliif mallatteessuun mootummaa Somaaliyaa dheekkamsiisuun dabalataan gaanfa Afrikaatti dhimma falmisiisaa ta'eera. Akka waliigaltichaatti Itiyoophiyaan waliigaltee liizii waggaa 50 turuun qarqara galaanaa naannoo buufata doonii Barbaraa kiiloomeetira 20 dheeratu hojii daldalaa fi buufata waraanaa irratti ijaaruuf oolu argatti. Bakka isaa ammoo Itiyoophiyaan Somaaliilaandiif adeemsa keessa beekamtii biyyummaa kennitiifi kan jedhu waliigalamuu karaa Somaaliilaandii himameera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmedii torbaan 2 dura haasaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti haasaa taasisaniin mootummaan isaanii Somaaliyaa waliin gara waraanaatti seenuuf fedhii akka hin qabne ibsanii ture. Obbo Usmaan yaada Itiyoophiyaa dhimmoota kanarratti kennite kuffisuun mana marichaatti gochaan kun finxaaleeyyiin Al-Shabaab akka deebi'anii ka'an akkasumas gareeleen gaanfa Afrikaatti foxxoquu fedhan akka deebi'anii jajjabeessa jedhan. Kana malees naannicha dadhabsiisuu, daldala idil addunyaa jeequu fi hawaasa addunyaa irratti illee otoo hin hafin dhiibbaansa dhagahamuu mala jedhan. Gamtaan Afrikaa kaayyoo ifaa Itiyoophiyaan weeraruuf daangaa Somaaliyaa hin kabajne kana dammaqinaan furuuf hojjechuu dhabuun komatan. Miseensi mana marichaa biraan muddama biyyoota lameen gidduu jiru irratti yaaddoo ibsuun haalicha mariin akka furan gaafataniiru. Falmiin akkasii injifannoo Somaaliyaan yeroo dhihoo asitti Al-Shabaab irratti argachaa jirtu duubatti deebisuu hin qabu jedhan. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabanne kanuma. Warri gara Ardii Miidiyaatti haaraa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'a. Oolmaa gaarii qabaadha.